Ega kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa ragaa obboleettii keenya kana iyyadattu burtee jedhamti burteen ilmaan afuriiti ijoollee afur abbaa malee guddisti qofaa ishee jechaadha dheengadda jechaadha dhufnee viidiyoo waraabnee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama viidiyoon sunis sana ilaaluudhaan deeggarsa garaagaraa gochaa turtanii jirtu jechaadha bu'uuruma sanaan burteen duraan waan akka shunkurtii dinnichaa timaatima barbaree waan argan daandirra qarshii liqeeffattee daldalti ture osuma sana daldaltu gidduudhaan dhukkubsatti mana kiraa 500 keessa jiraatti immoo osuma kana dubbannu jechaadha dhukkubsattee karaa irratti haftee ijoollee afur abbaa malee qofaa ishee guddisti lafatti hafte ji'oota baay'ee lafa ciistee naa bilbiltee dhufee argeenii viidiyoo sanas ni maxxanse guyyaa har'aa immoo waanuma isin deeggarsa gootan guyyaa muraasa keessatti gootan irraa waan tokko godheefiin jira innan godheef keessaa tokko wanta gurgurtu ammaaf dinnicha kuntaala tokko shunkurtaa diimaa kuntaala tokkoo fi timaatima saaxinii tokko jechaadha bitee fidee fiitan jira jechaadha kanarraan kanatti immoo manni ishee qajeelee fi jira isheedhaafis ijoollee isheetiifis huccuu binnee jirra waan jiru gara mana keessaatti deemnee ilaalla mee wantoota amma sii bitaman kana mee akkamitti hojjettee jiraachuu barbaaddameeti Makan itu orang baru gaya kan makan harga deh wantan ni kan itu filal unjuru karena kan antara lagi gure yoga pun harga deh wana deh bisa terfinya ada gafang kasar mau mana nanya te gua masih ini kita na ikut aja deh tan na ikut tu ni bisa ni mau roda befide di sedu kursa di angka halat selama itu kafalin nafe beri mereka seraja jadi beri kumafi di pasar itu seraja lagi nama ish kan kirai mana malah curi kirai mana aja sadi milung kafal yang gan cisar lah kan gan payah ras lero beri double lah kan sing kafal le jadi sekuni semua nanja kan ni saya gan rakinan kabatun di faji rumah nanti na ada cisu amma fayyite tak amma nagadat tak nan nagadat sitti tolera garuu amma kuntaala lamaa fi saaxinii tokko sii bitame hunda gurgurtu atti tolu ga namni kale sare ciisa kai gadi boora gugufe qodaama dabo ko baay'ee nutti gammadaara wallahi danda'e lamuun daandii kana na argan seene wala qodaama dabo miti gammadee tak hunduu safaru ko to gammadanii rana dhiisi wallaan ko baay'ee tolee jira ishi baga gammadee amma immoo gara mana keessaatti gallee mana ishee ilaallee ijoollee ishee ilaallee xumurreechaadha nu hordofa Foto qabdu kana malee maaliif inji maafin miichanne kan citaadha Ayyee harka fuune kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya kan ardii addunyaa irra jirtan kan viidiyoo kana daawwatan hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu an Abdii Geetaachoo Abbabeeti egaan guyyaa har'aa mana obboleettii keenya Burtukaan Nuuraa Goobanaa keessatti ni argama Burtukaan Nuuraa akkam fayyaadha jabaattaa amma nagaadha miti amma nagaadha alhamdulillah dheengaddee roon dhufu ina aadaa jirta aduudhaadhe baay'ina dhukkubdi gaafa sana waan cintu na qabde ammoo akkamire amma siluma yeroon qoricha fudhataa ture si asaabii waa hundaa wajjin dhukkubnis natti cime amma immoo baqa gaahumatti dhuftee deemtu sana duuka bahee deebuu irraa taanaan akka kanaan duraatti deebi'een ciisnee garuu har'a immoo bakkee keessa deemuu qabuun guyyaa 3 ga'eera. Har'oo mee maaltu itti dhaga'ama? Ammoo ani bishaan asirii tokko miti ammistii dandeechiin fidadhuun ture raabee naan qaaletti mana kana naaf fide turte. Har'a immoo gammachuudhumaan qodaa kana biyyuu akkan itti gammadee madda hin beeku dhugaan seeni.
Shunkurtiif dinnichaaf dhugaan seene wallaahi dhugaan seene dha qodaa kana uffata ijoollee bitii kottu jettu amman baajaajii ofii funoo ofuu itti darbee ofuu na dhibee mana achi ga'ee bituufitti. Ijoolleedhaamu? Haa dheengadda lana uffanni isaanii baay'ee garaa nama nyaata. Mukunoo jiinsii komboleettiitti bittee. Jiinsii komboleettiitti bitee. Garuu of caalaa ijoollee keetti uffisuu barbaadda miti? Maaliif? Maaliif akkasii immoo beeku bakka jaalala jaraaf qabu. Garuu ijoolleen keessa immoo jaalalli isaan siif qaban dheengaddaa argeera. Jaalalli jaraaf qabdus liyyuudhaanis immoo jaalalli jaraaf qabu lubbuu kootiif hin qabu wallaahi. An kanin dhukkubsadhee du'aa jiru sanarraa an duunaan qobaatti hafu eenyutu biratti hafu. Eenyu guddisa isa jedhutu nama raachaa ture bakka safarri kun yoo ati duutes ilmoon hin guddatte ofii keetiin boosuu kanatti boosuu naan jedha namni nagaa fi dhufu hundu. Dhukkuba jechuun immoo dhukkuba taraa dhukkubsane guyyaatti yoo bicate nama 40tu kan dhufee nagaafatu kanas taa'ee bumboo hin jiru miilli akkasumatti hafe. Har'a garuu namuma guyyaa tokko dhukkubsate fakkaatu gammachuu addaa wayii qabdi. Adda gammachuu addaan qaba nama dhukkubsatu namni yeroo dhukkubsatu nan fayyasin se'u yeroo fayyummoo dhukkubni lamuu jira sin se'u. Egaa dhukkubni akka jiru immoo yaadachuunis immoo barbaachisaadha malee. Mee maaltu sitti dhaga'ame mee wanti kun sii godhamu isaatti? Baay'ee gammachuudhuma guddaan natti dhaga'ame. Rabbiin harka arganii harkaan fuudhanuudha malee akkanitti harka fuudhuun ta'ee jiraarra. Wallaahi. Garuu dheengadda gaafanaa bilbiltu sana wanti kun naa godhama jettee yaaddee beektaa? Yaadeen beeku waan akkasiitiif si yaadne gocha akkasii guddaa naa godhamaaf si yaadne namootuma kanarraa deddeebiin abdiin akka namcaa akkanaa jedhanii yeroo lakkoofsa kee naa kennan jechuudha. Duraan tureera naannoo ji'a afuriitti lakkoofsa kee kan fudhachuun koo. Dawwalaan sodaata dawwalaan cufa gaafan immoo guyyaa arbiisii dawwalee isiin tokko na gaafachuu kamisa yeroo dhuftu tuu silkii abdii geetaachuu argatte hanga ta'eyyuu amma akkana callaqamtu manaa fi meetti si gargaaraa jedhan jarri masgiida sii kun jarri si walitti bubuusanii naa akkamsiisaa turan. Innaan silkii isaa namni naa kennee qaba jedheen deemee kenninaan jettachumaan sitti kennee sii dawwaltee si haasofte. Waanuma marfeen ittiin dhaqu qoricha inni sana nama qorichi naa caafame biriin dhabame kiniin lafa ituun bitamiin jira tola warqatichi. Sababa kanaatiif sii dawwalteettu biricha kana isa bira arganne kiniinii kana sii binnaa tola jedhu naa kennu. Waanan dhufu seeteettaa garuu? Waan dhuftuun see. Dhufeennaan garuu? Namanni innis shanan gibee biran jira jettuyyuu namanni mee fiigi ilaali nama akkamitti jedhee ilaalamu jaan jenna nama shanan gibee fi lafitti dhaabatutti dhaqee ati abdiidhaa jedhiin jedheen. Mucaadhaan. Egaa bareeda. Jara keenya burteen jiruuf jireenya isaanii argaa jirtu agartanii jirtu akkuma mul'atu kana jechaadha. Akkam jirtaa? Maa callumeetti maal taate? Maal taate miinatti? Hin gammanne? Maadheen gaddaa dhakeetii maal godhaa turte? Maadha keetii maal godhaa turte siin dhukkubsannaan? Miti har'a immoo kunuu haadha keetii mana keessan kana qajeelchinee waan isiin nagaddu sana agarteetta miti isan biti san kanaafuu mee maal sitti dhaga'ame haadha keetii kun godhamu isinii moo kun godhamu sana wallahi mee obboloota keenya si gargaaran amma ana qofa miti kan si gargaare anumaayyuu si hin gargaarre ijoollee hiriyoota koo bakka garaagaraa ta'anii kan deeggarsa kana sii godhani mee isaaniin maal jetta kan haadha kee kana sii fayyise rabbii wajjin isaanii kan waan isinirra bultan kan isinii bita isaanii kan waan nagadam sana bitan isaanii waan ta'eef mee isaaniin maal jettee galateeffattame? Jaraaf rabbi dabalee kennu. Rabbi jaraaf dabalee kennu. Rabbi miisura sadarkaa guddaa rabbi. Wanti tan jedhee kadhadhee afaanii baafadhee fixu hin jiru. Garaan kootu baay'ee eebbisa garuu immoo jaarrillee rakkina keessaa kan na baasan jedhamu rabbiin bakka guddaadhaan naga'uun jedha. Meeduu ayinaa kan dhufu ijoolleen. Naadhee bakka namni nama uffata xuriitii fi nama rakkataa kana hin jaallatu nama waa dhabaa kana yoo itti dhaqee budaatti fakkaataatti fakkaata kana hundarraan nu baastanii har'a bakka mana gaariitti ol galle jechuun baay'ee natti dhaga'ama jiraaf immoo dabalee isaa kennu umurii dheerinaa wajjin jireenya gaarii kan itti jiraatan hawaafiin jedha. Tole galatoomi. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya. Egaa burtee egaa beektu jiruuf jireenya sii duraanii warri hin beekne immoo irra deebitanii akka laltan sinitti himaa jechaadha jiruuf jireenya ishii jalqabaa jechaadha ijoolleen ishee barnootaan baratan ture borurraa kaasee inshaallah gara barnootaatti akka galan abdiin qaba nan jalqabsiisa yoo rabbi jedhee manni kun kiraadha kiraa birrii 500 kaffalti hanga yoonaatti qarshii
5,500 irra jira jechaadha kan ji'a sadiin kaffallee. Darbees immoo duraan kuduraa fi muduraa shunkurtii wantoota garaagaraa jechaadha liqeeffattee otoo daldaltuu kassarte jechaadha qarshii 900 irra jira. Idaa yookaan kan liqii namaa kan irra jiru hin kaffallaa. Kiraa manaa kan ji'a ja'a hin kaffallaa fi inshaallah arra jechaadha. Darbee jechaadha gara fuulduraattis jechaadha. Wantoota baay'eetii si barbaachisuu danda'a waan ta'eef lakkoofsi akkaawuntii saaqamee jiru sana fayyadamuudhaan obboleettii keenya kana biraa akka dhaabatan sinii waamicha dabarsaa. Lakkoofsi akkaawuntii burtukaan jechaadha 1144 barreeffamaan isin argattu jechaadha. Kana fayyadamuudhaan burtukaan Nuuraa Goobanaa jettanii waan dandeessan waan rabbi isiniif laaffisiin bira dhaabachuu dandeessu. Wanta mammaadhisiidhaaf godhame muraasa fudhannee asiin geenye jirraa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa. Yeroo gaarii yaada yoo qabaattan komii yoo qabaattan karaa inboxii naa barreessuu dandeessu yookaan karaa waatsaappii na quunnamuu dandeessu. Galatoomaa.